sagantaa keenya irraa keessatti waa'ee digital marketing ilaalla akkuma armaan dura jalqabne jechuudha. sagantaa keenya irraa keessatti Itoophiyaa keessatti challenge digital marketing akka biyyaatti akka hawaasaatti qabnu maal inni kan jedhudha. Maqaan kiyya Abdii Walii yommuu ta'u sagantaan kun sagantaa forex digital yommuu ta'u sagantaa keenya wajjin hanga dhumaa nu faana turan affeerraa keenya akkasumas sagantaalee forex biroo wajjin yeroo gaarii isiniif hawwina. Gaafa gara qophii keenyaa deebinuu sagantaan keenya irraa keessatti digital marketing Itoophiyaa keessatti haala kamiin challenge qaba gara kamiin challenge itti dhufe eessaan mudate kan jedhuuf toppikiidhaan muraasa qorannoo irratti hundaa'ee ilaalla. Akkasumas sagantaan keenya irraa xiyyeeffatu qorannoo gabaasa digital marketing waa'ee Itoophiyaa irratti bahee tokkoo fi akkasumas faaktii yeroo ammaa keessatti haalli biyya keenya keessa jirtu gama biraatiin immoo mudannoo nuti yeroo ammaa keessatti biyya keenya keessatti gama dijitaalaatiin akkasumas gara gabaa dijitaalaatiin mudatu ilaalla jechuudha. Sagantaan kun yookaan immoo qorannoon kun akka baasetti qorannoo global ta'e yookaan immoo qorannoo international ta'e Itoophiyaa lammiilee miliyoona 100 hanga 120 geetti jedhamee tilmaamama. Isaan keessaa lammiileen miliyoona 23 hanga 25 ga'utu online yookaan immoo internetii fayyadama jedhamee addama. Kana jechuun lammiileen Itoophiyaa parsantii 100 keessaa parsantii 19 hanga 21tu internetii fayyadamaa jechuudha yeroo gama parsantiidhaan kaa'amu. Gara hamma Itoophiyaa kana hojjennee gara addunyaatti gaafa deebinu immoo addunyaarraa lammiileen addunyaa kana keessa yookaan immoo namni addunyaa kana keessa jiraatu parsantii 65 hanga 63 online fayyadama jedhamee addama yookaan immoo internetii fayyadama. Gara Afrikaa gaafa gabbuun immoo lammiileen yookaan immoo jiraattonni Afrikaa keessaa parsantii 100 keessaa parsantii 41 hanga 45 internetii fayyadamu jedhamuudhaan beekama. Haa ta'uti garuu biyya keenya yeroo Afrikaa wajjin wal qabsiifnee ilaallu baay'ee xiqqaadha. Akkasumas maaliif lammiileen Afrikaa parsantiin nama 100 keessaa namni 41 hanga 45 internet argata akka Afrikaatti jechuudha. Garuu Itoophiyaa keessaa gaafa gad deebinu namoota 19 hanga 21 qofatu internetii fayyadamaa jechuudha. Kun jechuun yeroo Itoophiyaan Afrikaa wajjin qabamtee ilaalamtu parsantiin isii baay'ee xiqqaadha yookaan immoo lammiileen internet fayyadaman akka Itoophiyaatti addunyaa wajjin yeroo wal madaalamu baay'ee xiqqaadha. Mee kanaaf sababbiilee kan ta'an toppikiidhaan qorannoon baase akkasumas faaktii nuti nu mudataa jiru keessa ilaallee qabxii ilaallaa jechuudha. Qorannoon kun akka mul'isutti lammiileen Itoophiyaa chaalenjiin guddaan tokkoffaarra kaa'ee lammiileen biyya sanii dandeettii dijitaala dubbisuu barreessuu akkasumas itti fayyadamuu dadhabuudha yookaan immoo hanqinni barnootaa jiraachuudha. Kanaaf ragaa godhatee kan dhiyeeffate akkuma qorannoo awwala jedhe keessatti Itoophiyaan lammiileen akka indeksii addunyaatti addunyaa kana keessaa biyyoonni ICT information communication technology jedhamanii fayyadaman jedhamanii daataadhaan kaa'aman keessaa gara biyyoota 175 hanga 180tu jira. Isaan keessaa Itoophiyaan gaafa sadarkaadhaan kaa'amtu gara sadarkaa 169. Kana jechuun addunyaa keessaa biyyoota 5 yookaan 6 hancaalle qofaa dursitee jechuudha. Achi gad gara dhumaarratti argamti jechuudha. Kuni kan mul'isu maalinni lammiileen Itoophiyaa baay'inaan dandeettii internetaa fayyadamuu, dandeettii dijitaalaa dubbisuu barreessuu irratti hanqina qaban jedhameetiin ilaallama yookaan immoo ragaa mul'isaa jechuudha. Nutis taatee kana yeroo gara hawaasa gad deebinee ilaallu hawaasni keenya itti fayyadamummaan internetaa akkasumas dijitaalaa yoo fedhii feesbuukii akkasumas sooshaal miidiyaa adda addaa dhaqee ilaalee fayyadamee yoo galee malee achirratti dhimmoota dhiibbaa uumuu danda'an wantoota jireenya isaanii jijjiiruu danda'an diinagdee irratti hirmaachuu gama biraatiin immoo bitanii gurguruu akkasumas affiliatingii yookaan immoo sochiilee isaan dijitaala irratti taasisan baay'ee xiqqaadha jechuudha. Qabxiin lammaffaa qorannoo kana keessatti kaa'e immoo dambiin Itoophiyaan qabdu dijitaala irratti baay'ee gufuu ta'ee jira. Isa step by step guide to Ethiopia marketing and sales jedha qorannoon kun. Akka qorannoon kun baasetti Itoophiyaan damee communication technology kana kan dhuunfate abbummaan mootummaadhaan fakkeenyaaf Itiyoo Telekom
hanga Safaricom dhufutti Itoophiyaan telekoomii tokko qofaan bulti. Telekoomiin kun tokkoffaa irratti dorgomaa hin qabu. Dorgomaa isaa injifachuudhaaf jedhee sarviisii yookaan immoo tajaajila gaarii hawaasaaf hin kennu. Gama biraatiin telekoomiin kun of babal'isuudhaaf guddisuudhaaf akkasumas tajaajila madaalawaa fi amanamummaa yookaan immoo qaqqabummaa tajaajila intarneetii hawaasa hundaaf geessuudhaaf sochii baay'ee hin godhu. Akkasumas gama biraatiin immoo yeroo hawaasa bira yookaan immoo tajaajila intarneetaa kana kennu dambii yookaan immoo ittiin bulmaata mootummaan restrict godhee kaa'e irratti hundaa'uudhaan gara hawaasa keessa jechuudha. Kana jechuun hawaasni waan barbaade filatee yookaan immoo akka barbaade sochii godhu osoo hin ta'in hanga hayyamameef qofa deema. Hanga humni ofii yookaan immoo hanga beekumsa akkasumas hanga dalaguu danda'anii fi hanga guddachuu danda'an osoo hin ta'in hanga kaayameef qofa. Kana kan mul'isu maal inni yeroo garaagaraa keessatti Itiyoo Telekoom bakka intarneeta bakka barbaade kutaa barbaade biyya keessaa dhaamsee bakka barbaadan banamaa waltajjiilee intarneetaa yeroo barbaachisaa ta'es appilikeeshiniidhaan adda addaa Itoophiyaa keessatti dalagan yeroo uggura kaa'ameetiin yeroo murattaadhaaf akkasumas waggaadhaaf ji'a ja'aaf yeroolee garaagaraatiif yeroo intarneetiin karaa garaagaraatiin dhaambamu yookaan immoo mootummaan ta'es dambiidhaan ta'e akkasumas hanqina dhiyeessii intarneetaa ta'e akkasumas hanqina rakkoo teeknikaa ta'e intarneetiin Itoophiyaa keessa ni dhaabbata. Kana jechuun hawaasni keenya akka diijitaal maarkeetingii akkasumas gabaa diijitaalaa keessatti akka hin makamne akka hin dalagne biizinasa isaa akka onlaayiniidhaan hin adeemsifne maamila addunyaa guutuu mana taa'ee akka hin qunnamne akkasumas barnoota kallattii garaagaraatiin intarneetaan taa'ee akka hin baranne humna ofii akka hin guddifanne humna gurgurtaa ofii akkasumas biraandaawwannas karaalee hedduu itti maamila wal qunnamuu danda'u akka hin arganne isa godhee jira. Kanatu Itoophiyaa addunyaa keessaa gara duubaa harkisee jechuudha. Dhumarratti wanti rakkoon biraa jedhamee kaafame immoo hawaasni Itoophiyaa fedhiin onlaayiniidhaaf qabu akkasumas muuxannoo onlaayiniidhaaf qabu gadi aanaa ta'uudha jedha. Qabxii awwaalaatii wal fakkaata. Garuu sababoota kanneen xiqqoo adda. Fakkeenyaaf uummanni Itoophiyaa baay'inaan haalli yookaan immoo aadaan gurgurtaaf bittaa isaanii gabaa dhaqanii mormanii waan tokko gatii isaa gatii jedhame sanii gadi yookaan immoo kan gurgurus kan jedhame ol gurguruudhaaf kan bitus kan jedhame gadi bituudhaaf mormanii afaaniin haasaa konverseeshinii baay'ee wajjin bittaa gurgurtaa raawwatama. Kun jechuun gabaa bittaa gurgurtaa aadaa yookaan immoo isa dubattaafaa yeroo ammaa keessatti addunyaa keessaa badaa dhufeedha. Fakkeenyaaf yeroo kaafnu even biyya keenya keessattuu magaalaalee gurguddaa keessatti akka duraanii gatiin haasamuun baay'ee hafee jira. Fixed price yookaan immoo gatii murtaa'aa ta'etu product yookaan immoo oomisha yoo suuqii yoo waa bitanne suuqii san keessatti yoo kophee ta'e kopheen sun yookaan uffata ta'e uffanni sun gatiin isaa irra barreeffamee jira. Gatiin isaa gadi hin bu'u waliin bahu. Kun jechuun fixed price ta'ee jira jechuudha. Garuu hawaasni keenya hedduminaan waan kana irratti hin fayyadaman. Kanaafuu aadaa akkanaa qabaachuun keenya akka addunyaa irraa duubatti hafu godhee jira. Akka intarneetiin fayyadamnu godhee jira. Gama birootiin immoo hawaasni keenya maal qaba? Wal amantaa dhabuu diijitaala irratti amantaa dhabuu. Amantaa dhabuu yeroo jennu hawaasni keenya tokkoffaa irratti diijitaal maarkeetingiin gabaan diijitaalaa hangam tokko bu'aa akka qabu dhiibbaa akka qabu amanamummaan isaa hangam tokko akka ta'e muuxannoo hin qaban. Sababa kanarraa kan ka'e hin amananii jechuudha yookaan immoo hin amannu waan tokko diijitaalaan dhufe feekiin fakkaachuu danda'a yookaan immoo manipulation yookaan waan tokko waliin dhahiinsa nutti fakkaachuu danda'a waan kana hin fudhannu. Kanaafiin yeroo addunyaa wajjin walitti madaalfamnu nuti duubatti hafuudha jechuudha. Gama biraatiin kanumaan wal qabatee rakkooleen gufuu nageenyaa ni jiran biyya keenya keessatti akka intarneetiin hin bal'anne. Gufuu nageenyaa gaafa jennu gufuulee siyaasaa yookaan immoo waraana osoo hin ta'in saayibar attaakii yookaan immoo rakkoo intarneetii irratti yookaan saamicha mallaqaa saamicha akkaawuntii wantoonni adda addaa nurra gahuun ni mul'ata. Kana fakkeenyaaf Itoophiyaan akkuma wal jennee biyyoota addunyaa keessaa biyyoota aksesii intarneetii qabdu gadi aantuu keessaa tokko even Afrikaa keessaa sadarkaa gadi aanaa keessa jirti. Garuu akkuma sadarkaa gadi aanaa keessa jirti Itoophiyaan addunyaarra rakkoo saayibar attaakii yookaan immoo rakkoo saamicha intarneetaan irra gahu biyyoota irra gahan keessa Itoophiyaan jalqaba irra jirti. Kana jechuun kana kan fide jalqaba irrattuyyuu muuxannoo dandeettii diijitaala dubbisuu barreessuu akkasumas fayyadamuu irra kan ka'e hanqina isaa irra kan ka'e osoo hawaasni kun muuxannoo kun qabaate
waan inni dijitaala irra fayyadamu hunda akkasumas online gaafa kaffalu gaafa kaffaltii fudhatus karaalee safe ta'an fayyadamuu danda'a. Hawaasni keenya hanga fayyadamu kunuyyuu waa'ee cyber attack yookaan immoo karaalee miidhaan yookaan immoo saamichi karaa intarneetiidhaan irra gahamu hin beekan. Kana hanqina muuxannootu fide. Kammaan fayyadamaa jiru sunuyyuu baay'ee irraa hin beeku jechuudha. Kanaafiin hawaasni keenya giila akkasii yookaan immoo sodaa akkasii waan qabuuf intarneet irratti bitee gurguruu yookaan immoo intarneet irraa waa order godhachuu akkasumas intarneet irra gabaa adda addaa dhiyeessee akkaawuntii fi sheer godhee akkasumas amanamummaan waan hin jirreef akka dubattaaf nu godhee jira. Gama biraatiin akkuma wal jennee wal amantaa dhabuu yommuu jennu hawaasni keenya bifa aadaatiin kan baratame namni tokko bilbilaan yookaan immoo intarneetiidhaan nama eenyummaa isaa maalummaa isaa hin beekne irraa bittee gurguruun baay'ee ulfaata. Garuu fakkeenya tokko isinii kenna. Amazon jechuun dhaabbata koomersii guddaa addunyaa kanaati. Namoonni baay'een Amazon eenyu akka hundeessee eenyu akka gurguru hin beekan. Wanti isaan bitan yoo jiraate product yookaan immoo oomisha tokko akkasumas tajaajila wanta yaa ta'u Amazon irraa wanti isa gammachiisu yoo jiraate namni tokko order godha bakka inni jedhetti bakka adreesii isaa irratti hundaa'uudhaan wanti sun dhufaaf. Hawaasni addunyaa biyya barbaade taa'ee iddoon itti Amazon access godhu yoo jiraate bakka barbaade irraa bakka barbaade bituu hin danda'a gurguruu hin danda'a. Namni Amazon hin beeku hin jiru, nama achi keessa dalagu hin beeku hin jiru, abbaa oomishaa beeku hin jiru. Wanti beeku yoo jiraate namni suni product achirratti argesan jaalatu itti amanuudha yookaan brand isaa beekuudha. Kun jechuun amanamummaan namoonni barumsi yookaan immoo muuxannoo dijitaala irra qaban guddaa waan ta'eef yookaan immoo hamma tokko jiddu galeessa waan ta'eef maal akka gochuu qabanii fi maal akka irra gahuu danda'u ni beekanii jechuudha. Sagantaan keenya asirraa irra dhumataa sagantaa keenyatti aanutti immoo rakkoolee amma kaafne kanaaf furmaanni maal akka ta'e qorannoon kun ibsee jira. Gama biraatiin faaktiin jira. Akkasumas dijiitaal maarkeetingii keessatti yookaan gabaa dijitaalaa keessatti akkasumas biizinasii onlaayinii keessatti furmaanni rakkoo addunyaa mudataa jiru furmaanni maal akka ta'e qorannoodhaan baay'eedhaan kaa'amee jira. Faaktiin jira. Biyyoonni baay'eetti dalaganitti milkaa'anii jira. Sagantaa keenya keessatti har'a yookaan chaalenjii biyya keenya mudate kaafne sagantaa keenyatti aanu keessatti dhimmoota amma kaafne irratti chaalenjii kaafne turre sagantaa keenyatti aanutti immoo wantoota furmaata ta'uu danda'an kaafna jechuudha. Ulfaadha galatoomaa anaaf abdii walitti sagantaan kun sagantaa forex dijitaal galatoomaa.